Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinillee Waaqayyoodhaan kan jaalattan, biyya alaa teessanii, biyya keessaa teessanii, sagalee dhaggeeffachaa kan jirtan marti keessaan nagaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha akka mul'atanii, kamiyyuu nageessanii, kan barfattanii. Ameen. Galata isaa jennee akka sagalateeffannu Waaqayyo gooftaan keenya akka badii balleessaa keenyaa, akka cubbuu namummaa keenyaa, akka yakka hojii keenyaa osoo hin taane akka gaarummaa isaatti, akka arjummaa isaatti, akka eegumsa isaatti eegayyoo naannoo ga'e galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u bara baraan. Ameen. Akkasumallee haadha isaa kan taate qulqulleettii qulqulleettotaa, giiftii giiftootaa, haadha saba hundaa, obboleettii ergamtootaa, maqaan ishee kan galateeffamee fi kan ol jejjere nuuf haa ta'u. Ameen. Akkasuma toloota, qulqulloota, gaarota akkuma kennaa fi gulantaa Waaqayyo isaaniif kennetti kan kabajamanii fi kan ol jejjedhamnuuf haa ta'anii. Ameen. Ameen. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti koorsii yeroo muraasaatiif wajjin barannaa. Egaa koorsicha obboleessi keenya faarfataa daaqon Masgabuun barumsa seenaa mana kiristaanaa kan jedhu barachaa akka turtan isinillee nan beeka. Isinillee ni yaaddattu jechuudha. Egaa akka carraa ta'ee yeroo muraasaatiif isaaniif waan hin mijannee fi barumsa seenaa mana kiristaanaa wajjiniitiin ilaallaa jechuudha. Egaa as keessatti waan natti kennameef waan ta'eef qophiin tokko tokko dhabamuu danda'a. Amma Waaqayyo nuuf ibse garuu wajjiniitiin ilaalla. Egaa barumsa kutaa darbe keessatti godaansa mana kiristaanaa labsii malee kan jedhu barattaniitoo jirtu. Godaansa mana kiristaanaa labsiidhaatiin malee kan jedhu barattanii jirtu. Egaa irraan immoo akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kutaa sattaanuu godaansa mana amantaa labsiidhaan kan jedhu. Godaansa mana amantaa labsiidhaan gaggeeffame. Egaa barri kun bara 250 hanga bara 313 jechuudha kan inni gaggeeffame. Egaa akkuma beekamu manni amantaa kiristaanaa hundeeffama isaarraa kaasee osoo hin hundeeffameetiin kaasee warri Waaqayyootti abdatan, warri maqaa Waaqayyoo waaman, warri daandii isaarra deeman biyya lafaa kana gubbaa irratti rakkina gidiraa adda addaa argaa turameera. Amma mana kiristaanaa nutu jedhama malee mana kiristaanaa kan jedhame dhala namaati, laphee namaati, guutummaa namaa sanadha jechuudha. Ari'atamaa kan ture sababii namaati, nama sanadha malee ammas gamoo sana miti jechuudha. Haa ta'u gamoonis mana kiristaanaa jedhama, namnis mana kiristaanaa jedhama. Inni amma nuti kaafnu garuu nama isa socho'aa kana jechuudha, isa jiraataa kana jechuudha. Kanaaf godaansawwan kana keessatti rakkoowwan gidiraan adda addaa kiristaanota gubbaarra ga'aa jira jechuudha. Haga ammaa irratti inni kun immoo maalirraa kan ka'edha? በምድር እያላችሁ መከራ አለባችሁ hanga biyya lafaarra jiraattanitti rakkina qabdu, gidiraa qabdu, dhiphina qabdu jedhee Waaqayyo mataan isaa dubbatee waan jiruufi sababa kanarraa ka'uudhaatiif kiristaanonni ari'amaa turan jechuudha. Labsiidhaanis jechuun otoo seeratti labsii jechuun seeraan itti baasanii waraqaa barreessanii ragaasiisanii seera tumanii jechuudha. Labsii malee jechuun immoo akkasumatti jechuudha abbaa irrummaadhaan kan taasifamu jechuudha. Egaa bara kana keessa akkuma beekamu Qeesaariyaa kan turani bara mootota Roomaati. Yeroo baay'ee mana amantaa keessatti haa ta'u waa'ee Roomaa ni ka'a. Roomaan kun biyya meeqadha isheen kan jiru namoonni baay'ee walaa'uu danda'u. Roomaan biyya tokkodha. Haa ta'u garuu yeroo gita bittootaa sana keessatti Roomaan biyyoota baay'ee koloneeffattee turteetti. Biyyoota baay'ee bittee turteetti. Roomaa kan jedhame isa jechuudha. Yeroo ammaa garuu Xaaliyaan warra jedhaman jechuudha. Egaa Roomaan kun warra Giriikii fi Roomaan kun bal'inaatiin warreen koloneeffattoota ta'anidha jechuudha. Kanaatiif bakka adda addaa bakka deeman sanatti seera mataa isaanii ragaasisuudhaan, amantii isaanii bal'isuudhaan, aadaa isaanii taasisuudhaatiin kan turan jechuudha.
haa ta'u garuu kana keessatti godaansi amma itti ilaallu godaansa bara mooticha Daakiyoos kan ture jechuudha. Labsiidhaan kan ba'an keessaa tokko bara mooticha Daakiyoos mootii hamaa isa jedhamu jechuudha. Bara 249 hanga 251tti kan jiru. Egaa akkuma duraatiin dubbatame qeesaarota Roomaa wajjiniitiin kiristaanota ari'amaa akkuma ture irra caalaadhaatiin humna dabalachuudhaatiin kiristaanonni akka lafarraa badan akka isaan ari'ataman labsiidhaan kan taasisan keessaa tokko Daakiyoos ture. Innis maal jedhaa labsiisaa keessatti bittaa Roomaa keessatti lammummaa Roomaatiin kiristaanonni jiraatan hundinuu akka waaqa tolfamoo mootonni waaqeffachaa turan dirqamaan akka amananii fi amanuu isaaniif waraqaa ragaa akka qabaatan kan jedhu jechuudha. Egaa labsiidha kan jedhame isa kana. Labsiin inni baase kun maal jedha? Namni kamiyyuu lammummaa Roomaa keessa ta'ee kiristaana ta'eetu kan jiraatu marti isaa jedha. Waaqayyoolii tolfamoo mootonni kanaan dura waaqeffachaa turan sanaaf dirqama akka amanan jedha. Dirqamaan akka amanan. Amanuu isaaniif immoo ragaa yookiin saartifikeetiin akka qabatan kan jedhu labsii bahe. Egaa yeroo kanatti kiristaanonni jiran bittaa Roomaa kana keessatti lammummaa kiristaanotaa ta'anii yoo argaman waaqa tolfamoo kanaatiif kan hin waaqessine yoo ta'e akka isaan du'an, akka isaan ajjeefaman, akka isaan balleeffaman, akka isaan gadirfaman labsii guddaa ragaasifamee amanuu fi amanuu dhiisuu isaaniillee waraqaadhaan kan itti gaafatame jechuudha. Egaa yeroo kanatti labsiin kun labsii mootummaa irraa dhufedha. Labsiin mootummaa irraa dhufe immoo raawwii qaba. Raawwiinsaa olirraa erga darbee hamma gadi bu'utti qaamni kana gaggeessu akkuma jiru sana kiristaanonni yeroo isa jiran furmaata dhaban. Furmaanni isaanii maali jechuudha? Gubbaarraa darbe kun hamma gadiitti warri kana raawwachiisan waan jiraniif kiristaanonni baay'een isaanii egaa duuni miidhagaan qabu, du'a baay'ee gaddisiisaa, du'a baay'ee hadhaawaa, dhala namaatiif kan hin malle, kaan seefiidhaan qalamanii, kaan gogaan irraa qunjifamanii, kaan fayyaa awwaalamanii, baay'ooleen isaanii gidiraa adda addaa isaanirra gahee biyya lafaa kanarraatii gara addunyaa isheen dabarree gara isa itti abdatanii, gara isa amanamuu, isatti abdatamu sana gara gooftaan Yesuus Kiristoos wareeggamummaadhaatiin foon isaanii ajjeesanii dhugaa jedhanii otoo mootota sodaatiin, osoo ari'atamuu sodaatiin, osoo garafamuus sodaatiin ragaa bahanii waaqayyoof jedhanii du'a hadhaa sana warra obsanidha jechuudha. Egaa yeroo ta'u maal jedha kana gubbaarratti wareeggamtoonni dhugumatti miidhagina addunyaa kanaa hin tuffatanii waa'ee waaqayyootiif jedhanii dhiiga isaaniis dhangalaasanii waa'ee mootummaa waaqayyootiif jedhanii du'a hadhaas obsanii yaa waaqayyo akka arjummaa keetti ati dhiifama nuuf godhi jedhee galata maaramii gubbaarratti kan dubbatamu sana jechuudha. Egaa kan du'an baay'een isaanii du'anii gariin isaanii immoo jireenya isaanii hambifachuudhaatiif garuu osoo foon isaaniitis inni bitamiin gara kaan dhala namaa keessaa bahanii gara bineensa isa nama nyaatu bineensa fira taasifatanii jawwee fira taasifatanii caakkaatti galanii holqatti galanii kan ari'ataman baay'ooleen isaanii bara kana keessa turaniiru jechuudha. Egaa maal nutti argisa kana keessatti kiristaanummaan keessatti algaa baalgaa yookiin deemsuma salphaadhaatiin kiristaana kan jedhamu afaaniin miti. Warri kaleessa darban hamma kana raawwataniiru. Har'a nuti garuu warri firiideemii yookiin immoo bilisummaa mataa keenyaa qabnu waa'ee amantaa keenyaatiif hammam dhaabbannee akka jirru of gaafachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa labsii lammaffaa fi inni baay'ee hamaa jedhamee bara mootota bara wareeggamtoota jiraman keessa isa baay'ee jibbisiisaa jedhamee kiristaanonni maasiidhaan yookiin gamtaadhaan baay'inaan itti wareeggaman keessaa tokko kan ta'e bara mooticha isa abaaramaa kan ture bara Diyooqilixaanos kan jedhu immoo labsiisa lammaffaadha. Barri kun
bara 284 hanga 305 kan ture bara Diyooqilixaanos. Egaa namoonni baay'een Diyooqilixaanos kan jedhu kana maqaan isaanii dhaga'ama. Wareeggamtoota baay'ee warra wareeggaman kan ajjeesise Diyooqilixaanos jechuudha. Fakkeenya fudhachuun yoo barbaachise qulqulleettii Arseemaa akka isheen wareeggamtu ija ishee kan keessaa baasise, morma ishee kan kuchisiise, gidiraa baay'ee kan isheerraan geessise mooticha isa abaaramaa Diyooqilixaanos ture. Haa ta'u garuu warri Waaqayyoodhaaf amanaman du'aniyyuu jiraatudha. Dadhabaniyyuu cimoodha. Kufaniyyuu ka'oodha. Kanaaf Waaqayyoon jireenya biyya lafaa kana keessa warra isaaf jedhanii gidirfaman Waaqayyo lafa qananiisaa, lafa barbaachisaa ta'e isaaniif kennee jira jechuudha. Haa ta'u garuu bara Diyooqilixaanos kana keessa warra bara kaanii caala haala madaalamaa hin qabneen, haala dorgomaa hin qabneetiin dhumaatii kiristaanotaatiif sababa guddaa kan ta'e mooticha Diyooqilixaanos jechuudha. Maalirraa kan ka'e inni kun immoo ta'uu kan danda'e kan jiru ilaaluun barbaachisaadha. Egaa Diyooqilixaanos sababiin inni kiristaanonni akka dhuman taasiseef sababiin isaa jedha. Sababiin inni jibbinsa inni kiristaanotaaf qabuu fi sababa kan ta'e jedha. Sababa inni kiristaanotaaf qabuuf sababa kan ta'e bara mootummaa isaa mootummaa Faarsi yookiin ishee Faximoo Daseet ishee jedhamtu jechuudha. Mootummaa Faarsi irratti waraana banee waraana Faarsitiin mo'amee ture jedha. Diyooqilixaanos kun mootii Faarsi wajjiniitiin waraana irratti bane. Haa ta'u garuu waraana sana gubbaa irratti warri Faarsi sana kiristaanota waan turaniif lola sanaatiin mootiin Diyooqilixaanos kun in mo'ame jedha. Sababii mo'ame kanaatiif waaqa waaqessu egaa akkuma beekamu Appiloon kan jedhamu yookiin waaqa tolfamoo dhaabee kan itti sagadu, kan itti bitamu, kan itti wareeguuf seexana inni jedhame garuu dhaabbii bocaarra kan bule sana Appiloosiif maaliif akka mo'ame gaafachuudhaatiif yeroo deemetti Appiloos sana egaa deebisuuf hin dandeenye jedha. Itti dubbachuu hin dandeenye jedha. Rakkoon inni itti mo'ameef itti himuu hin dandeenye. Cimina isaas itti himuu hin dandeenye. Dadhabina isaas itti himuu hin dandeenye. Yeroo sana warri tajaajiltoonni Appiloon yookiin immoo waaqa tolfamoo sanaa maaliif akka inni callise yeroo gaafatu maal jedhanii kiristaanonni nu gidduu waan jiraniif sitti dubbachuu didee. Akka inni sitti dubbatu yoo barbaadde kiristaanota nu keessa jiran kana balleessi jedhanii yeroo isaan kana gaafatanitti Diyooqilixaanos garuu kiristaanota ajjeesuuf, kiristaanota balleessuuf labsiiwwan labse. Sanaan duratti garuu qulqullichi Daawit maal jedheera? Waaqoliin tolfamoon afaan qabu hin dubbatanii, harka qabu hin qaqqabatanii, ija qabu hin arganii, funyaan qabu hin suufanii, gurra qabu hin dhaga'anii. Warri isaanitti waaqessus, warri isa kana boces akkuma xaa'ota kanaa haa ta'u jedha. Inni itti waaqessu nama ta'ee osoo jiru akkuma isa kanaa osoo afaan qabu akka isa hin dubbannee, osoo gurra qabu akka isa hin qabnee, kana jechuun akka isa hin dhageenyee, harka osoo qabu harka isaatiin jajjaboo fi lallaafoo qabatee adda baasuu osoo danda'u akka gochuu hin dandeenyee, arraba isaatiin hamaadhaan hamaa, gaariidhaan gaarii jedhee akka ragaa hin baaneef arrabni isaa akka waan hidhamuutti, gurri isaatiin immoo gaarummaa Waaqayyoo akka hin dhageenye, gidiraarraa gurra isaa akka hin deeffanne, akka isa duudaa haa ta'u jedhee qulqullichi Daawit isa kana dubbateera. Asitti gaasuma kana afaan qaba garuu itti dubbachuu hin dandeenye. Silas mukti hin dubbatu, dhakaanis hin dubbatu. Yoo Waaqayyo dubbadhu hin jedhe qofa malee waaqeffannaa keessatti jechuu kooti. Waaqayyoon dubbadhu jennaan garuu kan hin dubbanne tasayyuu uumama keessa hin jiru. Haa ta'u egaa kana booda labsiiwwan inni Diyooqilixaanos kiristaanonni akka dhumaniif ajaja baasee labsiiwwan baay'ee sana maal fakkaata?
kan jedhu waliitiin ilaalla. Labsiin baase keessaa inni tokkoffaan manni kiristaanotaa akka barbadaa'u jedha. Manni kiristaanotaa akka barbadaa'u jechuun egaa kiristaanonni yeroo sanatti waliitiin gurmaa'anii isa mana amantaa yookiin immoo beeta kiristaan jedhamu sana ijaaranii too hin qaban. Haa ta'u garuu mana dhuunfaa tokkoon isaanii mana itti galan qabu. Mootummichi jara kana balleessuudhaaf xiyyeeffannoon isaa jalqabaa maal ture? Manni kiristaanotaa akka barbadaa'u, akka gubatu jedhe. Isaafitti fakkaata. Manni kiristaanotaa garuu isa hin gubanne, isa hin barbadoomne, isa hin dulloomne samiirratti ijaarrataniiru. Isaaf garuu yoon ishee godoo xiqqoo citaa kana balleesse lafa jiraatan waan hin qabneef dhufanii waaqa isa tolfamoo kanaaf sagadu jedhanii waan ilaalaniif maaliif ijji isaanii ija biyya lafaa waan tureef jechuudha. Kana booda manni kiristaanotaa akka barbadaa'uun taasifame. Kiristaanonni manni isaaniis akka gubatu ajajni ba'e. Manni isaaniis ni gubate, ni barbadaa'e. Lammaffaa irratti kiristaanonni walii isaanii akka hin argine. Kiristaanni tokko kiristaana biroo wajjiniin akka hin argine. Kun maaliif? Akka isaan waliitiin hin haasofne. Yoollee ni baqanne jedhan kallattiidhaan gamtaadhaan akka isaan hin baqanne. Yoollee hin kadhanna waaqayyoodhaan jedhan akka isaan gamtaadhaan hin kadhanne. Yoollee isaan gaabbii galle jedhanis akka takkaadhaan gaabbii hin galle taasisuudhaaf jecha kiristaana tokko kiristaana biraatiin akka hin argine dhorke. Isaanitti fakkaate malee kiristaanni fooniin osoo hin taane ija lubbuutiin wal arga. Kiristaanni qaamaan osoo hin taane kadhannaadhaatiin wal arga. Har'a nuti kanaafii kan jennu yaa Waaqayyoo obboleessa koo Tagla Maariyaamiin, Walda Maariyaamiin, Walatta Tsaadiqiitiin yaaddadhu kan jennu nama kana qaamaan arginee miti. Fooniin ilaallee miti. Ijaan garuu ija hafuuraatiin wal argina jechuudha. Isaan garuu akka kun hin taasifamne isa kana dhoksaa icciitii Waaqayyoo waan hin beekneef jara kana qaamaan adda fageessuudhaaf yaalame godhaniirus. Akkuma kanallee kitaabolee waa'ee kiristaanummaa dubbatan akka guban. Waa'ee kiristaanummaa kitaaba labsan kitaaboleewwan jiran akka barbadaa'an. Sababiin isaanii maaliif? Yoo waa'ee kiristaanummaa kitaaba kiristaanummaa kana balleessine dhaloonni dhufu ragaa argachuu hin danda'u. Dhaloonni dhufu waan irraa dubbisu hin qabu. Dhaloonni dhufu kun kallattii biraarra deemu, kallattii kiristaanummaa gubbaa deemu waan dhabuuf waaqa kanaaf waaqa tolfamoo isaanii sana jechuu kooti. Keenyaaf kufee sagada jedhanii waan yaadaniif kitaabileewwan jiranis akka gubatan jedhee labsii guddaa baasee ture. Inni biraa qabeenyi mana kiristaanaa hundinuu akka dhaalamu jedhe. Qabeenyi mana kiristaanaa jechuun egaa walitti kan qaban jarri sun kiristaanonni kan isaan qabanis yoo jiraate gamtaadhaan kan qaban sanas yoo jiraate akka dhaalamu akka irraa fudhatamu taasisee ture. Haa ta'u garuu qabeenya hin dhumne isaan ni qabu. Birrii qarshiin biyya lafaa ni darba. Qarshiin biyya samii garuu baraatiin jiraata. Kanaaf labsii kana taasiseera. Inni biraa hojjettoonni mootummaa kiristaana ta'an akka hojii isaanii irraa ari'ataman jedha. Sababa kiristaana ta'an qofaadhaaf, sababii kiristoositti amanan qofaadhaaf warra hojjetaa mootummaa ta'an hojii isaanii akka gadhiisan jedha. Inni biraatti fi maal jedha? Kiristaanonni sababii seeraa qabaatanis eenyu irrattiyyuu himata banuu fi mirga isaanii falmachuus hin danda'an jedha. Mirga falmachuu, mirga falmisiisuu, mirga hidhamuu, mirga hidhachiisuu yookiin hidhachiisachuu sana mootummaan akka isaaniif gaaraantii yookiin wabii hin taane kana keessatti labsii kana keessa baasee jira jechuudha. Inni biraa egaa wantoota baay'eedha. Kana keessatti Diyoqilixaanos warreen gurguddaa akkasii kana baasuudhaan kiristaanota biyya lafaarraa balleessuudhaaf waan inni hin taasisne hin jiru. Dhiigni kiristaanotaa lafarra hanga dhangala'utti bara mootummicha Diyoqilixaanos dhalli namaa kiristaanonni jireenya lubbuu isaanii haala malee, badii malee, yakka malee, akkaataa malee baditti darbee jiraate
bara mooticha Diyooqilixaanos sana jechuudha. Kana keessatti garuu isaan kiristaanota dhabamsiisuudhaatiif haa hojjetan malee kitaabileewwan gubuudhaan ragaan haa dhokatuudhaaf haa jedhan malee mana kiristaanotaa gubanii akka karaa gubbaarra haa deeman jedhanii haa yaadan malee kiristaanonni garuu kan dhaadhatu yoo jiraate waaqayyoodhaatiin haa dhaadhatu jedha. Sababiin isaa inni ajjeesee kaasuu danda'a, dhukkubsachiisee fayyisuu danda'a, cabseetoo suphuu danda'a. Kan ittiin of jaju waaqayyoodhaan of haa jaju jedha. Isaan garuu isa kanaan of jajani. Warri waaqayyoon of jajan immoo baraatiin jiraatudha. Warri wallaaloon garuu aangoo biyya lafaa irratti qaban kana daangaa aangoo isaanii wallaaluu irraatiin, dadhabina humna isaanii wallaaluu irraatiin, wallaalummaa dandeettii isaanii wallaaluu isaaniitiin waaqayyo wajjiniitiin wallaansoo wal qabantu ture. Haa ta'u garuu qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Sagaleen waaqayyoo garuu hin hidhamu jedha. Sagaleen waaqayyoo garuu hin hidhamu jedhee ilma isaa kan ta'e Lixoosxiraatti kan argate Ximootiyoosiif sagaleen waaqayyoo garuu hin hidhamu jedha. Warra wangeela barsiisan hidhamuu danda'u, du'uu danda'u. Sagaleen waaqayyoo garuu hin hidhamu. Warra wangeela barsan ajjeesuu danda'u. Sagaleen waaqayyoo garuu hin ajjeefamu. Warra labsii wangeelaa labsan hidhamuu danda'u. Sagaleen waaqayyoo garuu hin hidhamu. Sagaleen waaqayyoo bara baraatiin darbeetu jira jedhe qulqullichi Phaawulos barreesseera. Osoo silaa sagaleen waaqayyoo kan hidhamu ta'ee, otoo silaa sagaleen waaqayyoo kan du'u ta'ee, har'aan sagalee kanan dubbadhu, isinis sagalee kana hin dhaggeeffattan. Inni kun ergaa qulqullichi Phaawulos dubbate sana sagaleen waaqayyoo hidhamuu akka hin dandeenye, sagaleen waaqayyoo qabamuu akka hin dandeenye, sagaleen waaqayyoo dhaabbachuu akka hin dandeenye, eenyuyyuu dhaabuu akka hin dandeenye, samiin kun yoo gajjige, lafti kunis yoo baqaqe, sagaleen waaqayyoo hin hidhamus, hin dhabamus. Maaliif jalqaba sagaleetu ture jedheera qulqullichi Yohaannis. Sagalichis immoo waaqayyoodhaan bira ture. Sagalichi immoo matumsaayyuu waaqayyoodhaatiin ture jedha. Kana jechuun lafti kunis osoo hin diriiriin, samiin kunis osoo hin uumamin dura sagaleen tureera jechuudha. Kanaaf sagaleen waaqayyoo hin hidhamu kan jedhu isa kanaaf jechuudha. Dabalee ammas qulqullichi hojii duuka bu'ootaa yookiin hojii ergamtootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuuf nuuf ta'a jedhee qulqullichi Phaawulos dubbateera. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan, rakkina baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuuf nuuf ta'a jedhe. Inni kun maal nutti argisiisa? Daandiin mootummaa waaqayyoo maal akka fakkaattu? Egaa wangeelli akkuma dubbate sana wangeela raajii Ermiyaas boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irratti karaa ishee dhiphoodhaan ol galaa, karaa irrattis bahaa dhaabbadhaa jedhee akkuma dubbate sana irratti karaa dhiphoo kan jedhamte daandii qalloo biyya lafaarra osoo hin taane haalli jireenya isaa bu'aa ba'ii kan qabu, kaffaltii kan nama gaafatu, dadhabinsa kan nama gaafatu, beela kan nama gaafatu, garafamuu, rukutamuu, cabuu, du'uu, qalamuu kan nama gaafatu ta'uusaa qulqullichi Phaawulos dubbateera. Rakkina guddaadhaan jedhe malee gammachuu guddaadhaan hin jenne, bashannana guddaadhaan hin jenne. Silaammaa bashannana osoo ta'e namoota baay'ee jiru. Namoonni baay'een garuu akkuma namni akka barbaadetti deemee gara mootummaa waaqayyoo galutti warri ilaalan jiru. Namni tokko gara masaraa mootummaa deemuudhaatiif wantoota baay'ee isa gaafata. Biyyuma lafaarratti jechuudha. Kanaaf rakkoowwan kan waan jiruuf warri wareeggaman, warri qalaman, warri lafeen isaanii cabe, warri isaanii dhangala'e, warri lubbuu isaanii dabarsan sun jecha qulqullicha Phaawulos kana bu'uura godhachuudhaatiin lubbuu isaanii dabarsanii isa hin banne, isa hin du'e. Galfata isaanii kanas bara baraatiin waaqayyoon isaaniif fudhatee har'a addunyaan kaleessaa sun
darbeera. Mootichi inni kaleessa isaan ari'u sana har'a ofiisaatis darbeera. Kanaaf isaan garuu har'as borus bara baraanis warri Waaqayyotti abdatan sana bara baraatiin ni jiraatu jechuudha. Kanaaf nu illee hanga dhumaatti dhaabbannee mootummaa isaa akka galluu Waaqayyo Gooftaan isa dhageenyeen akka hin banne isa dhageenyeen akka jiraannee gara mootummaa isaa galfadhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u. Amiin.